Akki guddaa keessa kee jira. Egaa akkuma isiniin jenne poolisnis dhufee annama hin ajjeefne ani waa takka isaan goone jettee isaaniin kana agarsiifte mucaan nama nagaa ta'uusaa arganii kijiboota nu goote nullee poolisa kanas ofirraa deebifte borumoo waan akka uumamu nuti wanti beeknu takka hin jiru. Ijoolleen cinqamtanii poolisa fidaa jettanis kunoo akkuma agartanii jirtan kanallee abdii biraa inafu agamni kiyya danda'e ana daran immoo haati sabboontuullee bakka isaas waan beektuuf biraa hafaa hin jirtu. Yaa mucayyoon ishee haa dogoggortuu malee mucaa kanatti onneetti jabaattu hin qabu. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jira jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya jirra jirtu. Egaa waa'een abdii kanaa hedduu sincinqee hedduullee dararamtanii hedduun keessan bilbiltanii mucaan kun maal keessa jira adaraa bira dhaabbadhu waan koo biraan afiinii jazaan rabbiirraa naan jettanii jirtu dhugaa keessanii guddaa galatooma. Yaa isaaf jettanii cinqamuun keessaniyyuu yaada guddaadha. Gaarummaa keessan ibsaa wal bira dhaabbatu keessan ibsaa namni kabajaa qabu waan beeksisuuf hundi keessanuu abdiidhaaf cinqamtanii aga duniyaan yoo isin barbaachise isin cina dhaabbanna jettan hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Akkuma beekamu kaa magartuutti poolisni dhaqee ture. Isinis viidiyoo ishii ilaaltaniitu jedhee abdii qaba. Egaa ishiin amma waan goote sana hunda haaltee jirti jechuudha. Kijibdee jirti. Aniin kuni zayitatti naqaa abdiillee ajjeesaa waa takkallee hin jenne jettee jirti. Anaa miti kana godhee haadha sabboontutu kijibaan waan argite walitti qindeessite maqaa na balleessaa jirti jettee waakkataa jirti. Asumarratti silayyuu kaati rabbisi abaare abaaramtuudha. Intala rabbiin abaare intala haatiif abbaan abaarte waan taateefu waan nagaa qaaqxannee waan sirraa eeggannu takkallee hin jiru jechuudha. Haadha sabboontuurraallee soga buutee baay'ee namatti tola. Haati sabboontuu salphoo akka kee miti nama kabajaa qabdu nama xaarrattee ijoollee ishii guddifattu nu hunduu fakkeenya ishiirraa fudhannee ijoollee keenya guddifataa jirra. Nama maqaa keetiin ahamtu miti siin jechuu barbaada asirratti. Ati waan ofii keetii shira beektuufu sagalee namaa fi sagalee namaa suuraa viidiyoo walitti qindeessitee namaaf nama walitti oofu ka beekutu sii malee haadha sabboontuu miti siin jedha. Haadha sabboontuu kabajaan ishiirraa bu'aa akka jiru sababa keessanii haadha sabboontuurraa gabbu'ii siin jechuu barbaada. Yaa jinni silaa namaa mitati namarraa shanyii namarraa hin qabdu amantaa hin qabdu sanummoo hin soomanan jedhin soomanni keessirraa hin qeebalamu waan shiraa fi badaa kan hojjetaa soomanni keessirraa hin qeebalamu siin jedha asumarrattis. Egaa akkuma isiniin jedhee har'a poolisni itti dhaqee jira. Waan takka akka waan nama hin goone takkaatti waakkattee poolisallee ofirraa nagaan deebiftee jirti. Ijoolleen keenya heddummaaf poolisatti hin finnee waan komaaf calliftanii atiif haati sabboontuu jettanii jirtanii. Egaa namni waan godhu mara viidiyoo isiniif maruun dirqamaa miti. Namni kun kaameraan alas waan hedduu gochuu danda'a waan hedduu hojjetuu danda'a. Kanuma kanaafi namoonni nu bira dhaabbatanii poolisa fidan keessaa tokkoffaan haadha sabboontuuti. Animtiin kunillee harka keessaa qaba. Isaan cina dhaabbee isaan gargaaree jira. Haadha sabboontuuf anaan alatti illee namoonni hedduun ni jiran namni nu cina dhaabbatanii nu gargaaranii akka poolisni dhaqee mucaa kana laalus kan nuuf godhan jiru. Maqaan isaanii dhaamus waan hin barbaannee fi nama sooshaal miidiyaa fayyadamanis miti. Isaanis haa galatooman jechuu barbaada. Ammaaf abdiin achuma jira. Akkuma ishiin isiniin jette dalagaas deemaa hin jiru. Ka'ee succuu sana jijjiirrataa hin jiru. Olii gadis deddeemaa hin jiru. Egaa kanaafiyyuu maalidha kuni ogguunaan akka kiyyatti waan hubadhu ishiinuu isiniif himtee jirti. Geeleen kiyyaa waan ani fedhu naaf iddii waan viidiyoo gadhiifame hunda laalee kan naaf himullee ishiidha jettee jirti. Akkasuma kaa'anillee quba qaba. Geeleen ishii suni basmaa kan ittiin godhanni beektu laata? Basmaa jechuun waan ittiin gizee tokko namni barreessuudhaan namaan mallatteessini harkaan akkana bassamu sana jechaadha. Waan akka qalamaa sana isa hunda bittee bakka abdiin ciise sanatti geessaa jirti jedhan. Aniin kun amma kan na yaaddessee kan na ajaa'ibaa jirus maalidha? Borushiin dhirsuma godhattee itti heerumtee an dhibba kana keessi kiyyatti amanee jira jechuudha. Isiniin kun waan yaaddan hin beeku malee yaada keessan koomantiin naa barreessa. Yaadni keenya adda ta'uu danda'a.
yaanni kiyyas dogoggora ta'uu danda'a. Garuu ani akkana keessi kiyya akkana shakkutti waan hundaanuu abdii kanarraa fixattee mucattiin kun booda as baasu heddi jedhee yaadan akka yaada kiyyaati kuni. Mucaan kun kan itti laffa'ee jiru isaa kana hundaa fiddee waraqaan waa bassamsiisti laata jedhee yaada. Maaliifiyyuu mucaan kun fayyaa haa ta'u lubbuun hin bahinii jirayyuu haa jedhamu malee halkanii guyyaa galgala ganama guyyaa kana guutuu kan ciisu nama nagaa ta'ee ciisa isinitti hin fakkaatin. Qorichuma liqimsiisaa raffisuuniin ooltu abdii jechuudha. Dhugaa isinitti himuufi maaliifuu nama fayyaa eega ta'e maas baaftee viidiyoon nu dubbisiisin maa viidiyoon nu agarsiisin viidiyoo yeroo darbe irratti waraabde irratti yoo hubattanii ta'e abdiin rafee jira kun akka ajaa'ibaatti isan jeequ jetteeni riitti ishii viidiyoo ishii waraabtuun hin jeeqiniin achi deebii jettee maa ijaan nu agarsiisuu didde. Halkanii guyyaa waan rafuuf dubbatu waan hin dandeenyeef kiniinii hirribaan mucaa kana mataa irraa ajjeeftee namtittiin kun kan inni itti dadhabe biyya ambaatti jiru. Biyya ambaa namni hin beekin hin jiru. Ijoolleen biyya ambaa jirtan ni beektu. Keessatti jiruun dhiirti hojjetu biyya ambaa irratti hedduu ulfaata. Keenya daran kan dhiirotaatu irraa ulfaata jechuudha. Mucaan kun yuutuubaan alas hojii kamiyyuu nama hin tuffannedha. Nama hojiiti. Abdiin hogguu akkatti ilaaltan uffannaasaa yaani zannaxuusaa minaamni yoo ilaaltan nama dalagaa kana hin fakkaatu. Namuma akkana ciisee nyaatu fakkaata. Dalaguma haa taatu maallaquma agarsiisuufi malee nama dalagaa tuffatu miti. Inni ittiin waan hin guddatu soqaa jechuudha. Waan isarraayyuu qabadhu tokko keessa hundi yoo hojii arganne ama fakkeenyaaf haaya agitti kanaan dalagna inni mana teessanii maallaqni xiqqoon sun isiniin dhuftu yoo ishii hojjetaa waan hojii biraa laallattan ittiin guddatu jedhee nama nu gorsu ture jechuudha abdiin kuni. Kanaafiyyuu mucaan kun kan akkanatti gaaraa fi bu'aa kana ol bahee gabbayee ifaata arabaa kana hunda danda'ee hojjetee waan meeqa duniyaa meeqa guduunfatee jiru yuutuuba kana qofaa miti ka abdiin jiraataa jiru hojii dhuunfaa mataasaa ni qaba namu. Kanaafiyyuu hojii isaa sana cinaan yuutuuba kanas ni dalagata nu hunduu ni dalaganna. Kanaafiyyuu mucattiin kun ammallee kiniinaan jazbisiistee jiruu isaa sana hunda mallattee sisiistii laataa akka jedhu shakkiin keessa kiyya. Kan rabbi jedhe ta'a yaa uummata keenya. Kunis immoo hin ta'a jedhee ani shakkii guddaa keessa kiyya jira bakka. Beektanii shakkii guddaa keessa kiyya jira. Egaa akkuma isiniin jenne poolisnis dhufee an nama hin ajjeefne ani waa takka isan goone jettee isaaniin kana agarsiifte mucaan nama nagaa ta'uusaa arganii kijiboota nu goote nullee poolisa kanas ofirraa deebifte. Borumoo waan akka uumamu nuti wanti beeknu takka hin jiru. Ijoolleen cinqamtanii poolisa fidaa jettanis kunoo akkuma agartanii jirtan kanadha. Ani gaa akkuma isiniin jedhe ammallee abdii biraa hin hafu akka humni kiyya danda'e ana daran immoo haati sabboontuullee bakka isaas waan beektuuf biraa hafaa hin jirtu. Yaa mucayyoon ishee haa dogoggortu malee mucaa kanatti onneetti jabaattu hin qabdu jechuudha. Haati sabboontuu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Kanaafiyyuu mucaan kun akka nagaan bahu duniyaadhumaafuu hin boonnume akka inni nagaan bahu hundi keessanuu du'aa godhaa fi garaa qulqulluudhaan isiniin jedha. Ijoolleen koomantiin immoo arrabsitan in arrabsiina. Anatu isiniin jedhe in arrabsiina. Yaani ijoolleen hordoftoonni keenya namni umuriin anaa gadii ni jirtu ta'a, namni umuriinis anaa olii ni jirtu ta'a, namni dandeettiin naa oliis jirtu ta'a. Kunoo osoo mana kana ji'a ramadaanaa ji'a jaalatamaa kanaa hin kabajne waan badaa meeqa dalagaa jirti. Isin immoo biyya ambaa teessanii soomantanii dadhabdanii soomanni keessan kun akka qeebalamtuu fi kanaafiyyuu ishii faana hin dogoggorina. Calluma jedhaa viidiyoo hordofaa laalaa waan irra gahame waan badaa hin barreessina. Dhugaa ishiin illee nuu kanaa nu dogoggorsiisaa jirti jechuudha. Osoon jaalatiin namni miira keessa galee waa meeqa balleessaa jechuudha. Aniin kun waa meeqa dogoggoree waa meeqa balleessaa jira. Rabbiin naaf haa dhiisuu ishiin jedha uummata keenya. Ishiin amma mataa kana nu gootee nu nyaattee nu fixxee ofiif amma kolfitee taphattee abdii ajjeesaa jetti. Akka ishiin abdii hin ajjeefne immoo dhibbaan dhibba beeni beekna ajjeesuu hin dandeessu. Ishiin yaadni ishii guddaan ka ofii godhatudha abdii kana. Ishiin immoo nama ajjeesuuf dandeettiin qabdu. Kan nama ajjeesus, kan nama fayyisus, kan nama jiraachisus rabbumadha. Rabbiin qilee kam keessaayyuu hin jiraatta yoo inuma nama baasa. Kanaafiyyuu nuyin kun wanti gochuu qabnu yoo jiraate warri as isatti dhihoo jirru waan dandeenyeen bira dhaabbatu cinqii mucaan kun keessa jiru keessaa baasuudha isiniin jedha. Isiniin fagoo jirtan kun immoo du'aa'ee keessaniin abdii hin dagatinaa isiniin jedha.
Egaa rabbiin intala haati abaarte ilma abbaan habaare isinirraa haa qabu kan akka magartuu kanaa jechuudha. Haadhaaf abbaa nagaan guddisee yookiin haa hojjettu biyya hambaatti ergate ishiin immoo asii kunoo akka gaala feenxaa magaalaa keessa deemtee akka saree namatti dubbii isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya hundaafiyyuu hin dhiphatinaa, isinillee nu wajjin dhiphattanii nu wajjin cinqamtanii dhugaa ijoolleen hedduun lakkoofsa kiyya na gaafataa jirtanii lakkoofsa kiyya xiqqoo YouTube irratti barreessuun natti waan ulfaatee fi yoo dirqama taate immoo hin maxxansaa isiniin jedha. Innaa hundaafiyyuu hin dhiphatinaa. Ammaaf abdiin nagaadhumarra jira. Akkuma isiniin jedhe gaa qorichichumaan yoo mucaa jazbeessuu baatteef ammaaf nagaa jira. Rabbiin immoo keerii nu haa dhageessisu. Isinis nuuf galatoomaa nuuf jiraadha dhugaa. Namni nu biraa haftanii jirtanii halkanii guyyaan wajjin dhiphataa jirtanii dhugaa keessanii nuyi bira jiraatee ijaan argu sana wayya namni fagoo taa'ee boru maal dhageenya jedhee nama hedduutu cinqama. Rabbiin cinqii kan akka nuu furu du'aayuma nu godha isiniin jedha. Galatoomaa jiraadha bakka jirtan hundatti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu.